No, no, no. Asli payama. Asli bisa. Sabab sablammiin Itoophiyaa tokko ta'ee siin lola. Gatii kanaaf miizaan irra kaa'uu qabdi. Hunda isaa ofii qabuu qabdi. Akka dandeessetti. Amaara keessaallee nama tokko jira. Badaan marti hin jiru. Siistamiin siyaasaa akkasitti deema. Gatii kanaaf Oromoon du'uu qabu gonkumaayyuu. Amaarri du'uu qaba isa jedhutti naman. Oromoon du'uu qabu, Tigreen du'uu qaba isa jedhutti naman. Yoo duune hundaa waluma keessa dhaawaan Oromoon barbaadu galmaan ga'u. Yoo duuti dhaabbate uummata biyya sanii hundarraa takkatti dhaabbachuu. Amaarris, Tigreenis, Oromoonis wal kabajee daangaa walii eegee Amaarris qe'ee isaa irratti Oromoolleen qe'ee isaa irratti kabajamee akka jiraatu. Ani qabsoon kiyya kana. Ani gaafa kam Amaaraa akka Amaaraatitti xilaatummaa Oromoo irraa baasee Amaarri nagaa godha beeytanii gaafa siidaa Finfinnee keessa jiru diigamee siidaa gootota Adawaa irra wareegamanii dhaabbate qofa. Gaafa Amaarri jaalala namicha kanaaf qabu Minilikni balleessee jira jedhee gaafa Amaarri amane qofa. Oromoof Amaarri tokko ta'uu kan danda'u. Maaliif jennaan isaan namicha uummata Oromoo jalii calanqoo irratti argamu aanolee kanarratti cal godhe isa nutti faarsaa gootummaa isaa dhaadessaa Oromoo tokko ta'uu hin danda'an. Amaarri Oromoo fi jaalala fiduu yoo barbaade siidaa san akka ka'u uummanni Amaaraa murteessuu qaba. Bakka siidaa isaa sana immoo gootota akka Baacaa Abbaa Nabsoo ka jedhan kanneen namoota Adawarra lolan gootota kanneen tarree galchanii warra Adawaa lole kanneen fotoo isaanii achi kaanii seenaaf dhaloota. Minilik hin barbaachisu. Mootummaa Abbaa Irreeti. Mootummaan Abbaa Irree biyya kam keessattuu siidaan isaa ka'ee jira. Awurooppaa hunda keessa, Afrikaa hunda keessa. Kanaafuu kan isaallee wanni achi taa'uuf hin jiru. Uummanni walii galuudhaaf jechuudha. Yoo isaan ammoo Minilik qabatanii isaan nutti deeman Oromoon seenaa isa kana madaa waan qabu gatii kanaaf jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafi isteeppiin siyaasaa haala kanaan deemuu qaba. Dirqama waan isin jaalattan qofa isinitti himuu qabu jechuu barbaadeetan. Walumaa galatti namoonni fakkeenyaaf arraba keessaniin arga. Ani garuu namni na bitu hin jiru akkuma isin agartan. Dalagadhee jiraadha. Dhugaa Oromootiin qabsaayaa bakka hayyuu Oromoo miidhametti niyyaa fi bakka qabsaa'onni uummata kanaaf miidhamanitti niyyaa fi bakka obbotiin dogoggora dalaydee uummata Oromoo miidhaa jirtutti illee kunoo bakka kana rakkoo jira wanti deemaa jiru kun sirrii miti isiniin jira. Isinii galte saniin gara kaanitti nama kanarraa waan akkasiin gabaasiin ka jettu akka taate suni dogoggora ta'uu akkasitti hubadhaan akka ilaalcha kiyyaatitti rakkina Oromoo hundaa inni deemu barbaada. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Asuma waa dubbadhee bahuu barbaada yeroo qabu dhiibu. Waa tokkoon wanti sooshaal miidiyaa kanarratti wanti hedduun ijoolleen keenya beekanii yoo guddate namni siyaasa beeku nama muraasa. Siyaasa jechuun siyaasni akkuma abbaan itti fayyadametti siyaasa akkuma farda gaarii waan tokko qofa qabatanii deemuu osoo hin taane siyaasni nin guula garuma qabdetti deema. Garuma si fakkaatee faana deemuudha malee siyaasa gara tokko qofa xurre tokko qofa qabanii deemuun hin barbaachisu. Amma namoonni hedduu yeroo hedduu fakkeenyaaf isin dura gaafa Tigreen nama keenya fixxu ani fakkeenyaaf gaafsan biyya jira nama hedduu maatii hedduu musliima keessaa 2004 natti fakkaata. Akka naannoo keenya yoo xiqqaate nama 30 oltu dhume guyyaa tokko. Sababni sun maali? Sababa mootummaan gaafsan miidhaa jabaa sababa amantiitiin nurra geessaa tures jira. Lammaffaa sabummaadhaanis nama xiqqaan dhabne kamaatiin tokko itti dhabama ta'ee jira. Namni ammoo gaafa waan xiqqoo argate waan xiqqoo san itti fayyadame ta dhuftuuf bu'a. Namni keenya yoo abiyyiin tuqan ka abiyyii makana jallisee akka waan abiyyii maleeyikaa ta'etti illee amanutti jira natti fakkaata. Akkas ta'uun qabu. Yoo Jawaar waa balleessellee Baqqalaa waa balleessellee dhaabnummaan siyaasaa kamuu daawutillee namni hundi gaafa waa balleesse badii kan kana jedhanii itti himanii gaafa waan gaarii hojjete ammoo waan kana waan namni sun hojjete jajjabeeffamuu qaba. Namni ammoo yeroo tokko ammasuma dhiyeenya gaafa uummanni Tigraayii fi uummanni Itoophiyaa lamaa wal rukutanii irra hedduun namaa gaafa Tigraayiin deeggaraa turre. Sababni deeggaramuuf Tigraay osoo moo jarri nama gaarii taa'ee hin taane maatiin uummanni hiyyeessi yookaan qotee bulaa yookaan humnaan jiraataan daa'imaaf jaarsaaf jaartiin akka maaf miidhamanidha. Bakka mirgi nama tokko sarbametti dubbachuu namni kamuu ni qaba. Gaafsan ammoo akka waan abiyyiin jibbee namni waan san haasa'uuti ka fudhatu jira. Dubbiin sun siyaasa hubachuu qabanii har'allee gaafa abiyyii fi opidiyoolleen waan gaarii hojjetan
deeggaramuu qaban. Gaafa isaan ammoo waan saba kana miidhuu waan nu miidhuu hojjetan ammoo mormamuu qaban. Namni akkasitti hubachuu qaba jedhee yaada. Ka hafe yeroo illee qabu dhiifama. Hedduun si hordofaa Ahmad. Akkuma siyaasni deemutti deemta. Dambaliin siyaasaa akkuma itti deemtu kana malee akka namoonni itti yaadan sanis miti. Jawaariin irra dhaabbatee amma waan takkatti obboleettiitii dhageeffadhu atilee dhagahi gabbayi. Ani maaliif waan kana jara kana obbodiyoo kana amma uummanni Oromoo waan jedhu jalqabde kana tumsuu qaba jedhee amanaan. Maaliif beekta? Warra bosona jiru san caalaa isaan kanatu iyyuu bilisummaa Oromoollee fiduu danda'a. Fakkeenyaaf jarri suni aangoo harkaan qaban qabsaayanii bilisummaa Oromoo cululuuxuu fiduudhaaf qabsaayanaa jiru marroonfaa. Laakiin ammoo jarri kun aangoo harkaa qaban. Aangoo harkaa qaban kana irratti waan uummata Oromoo fayyadu dalagaa jiran kana jabaatanii itti fufan tumsi uummata Oromoo jabaatee itti fufuu qaba. Kaleessanuu ajjeeftanii, kaleessanuu hiitanii sammuu kee keessaa achi kaa'uu qabdu. Hojii isaan itti jiran kana cimsitee xilaata isaan dura dhaabatu san isaanii cindoo taatee fi xilaata san karaa qabaa duratti deemuu qabdu. Si galtee gaafa dubbii kanatti goote jarris jabaataa deeman. Uummanni keenya nu wajjin jira. Xilaata kamuu karaa qabaa deemna. Aangoo kana fayyadamaniidha. Aangoo kana fayyadamanii xilaata kana karaa qabaa deeman. Abiyyi naqam mootummaa Itoophiyaati. Muummicha ministeeraati. Marroodha moo Abiyyi turra gaafii Oromoo furuu danda'a. Marroon osoo dhufee bakka kana taa'e irra caalatti beekamaadha jennu. Waan kalleessallee kaayoon isaa tokkocha kana ta'e. Garuu sa'aatii kanatti achi Abiyyi kaafnee marroo fiduu yeroo baay'ee nu gaafata. Wareegama kana caalu nu gaafata. Akka amma jirru kanatti aangoo harka qabnu kanatti ilma Oromoo leenjisaa, hidhannoo harka kaayaa, bakka jabaatetti poolisii itti leenjisaa, dargaggeessa Oromiyaa kutaa 11 koorti keessaa guurtee itti leenjisaa. Obbodiyoo uummata Oromoo irratti waan isaanii akka dalagan cimsa. Daangaa Oromoo akka isaan sararan cimsa. Wayittii dhufee xilaanni jara daffare xilaata dura dhaabattee duratti dhiibaa bilisummaa Oromoo san fiduu dandeessa. Yoo aangoon kun irraa biyya achi kaafnee akka amma jedhamu kana fakkeenyaaf osoo amma biyyiin achi ka'e wayyoo warri bosona jiru kun dhufee aangoo qabata kun tasumallee hin danda'amu. Warrumaa achi jirutu mootummaa warra paartii jaanii walitti dhaabatanii mootummaa ijaarra jiran. Dhufee mootummaan tokko akkuma biyya amma mootummaa ce'umsaa ta'ee bakka sayyoo gattaa'e Tigree haa ta'u, Amaararraa haa ta'u, Oromoon akka tasaa deebi'an malee mootummaa ce'umsaa carraa argachuu baate akkuma biyyi kana jalqaba dimokiraasii siin jira. Gaafa soba jedhu baatii lama jira ture qaata dhukkee sirraa kaase. Qaata daaraa sitti hafe. Qaata biyyatti si dabale. Qaata dhufee taarika biyyi sitti haasa'uu jalqabe. Isin Oromoon akkana nu gootan, isin Oromoon kana nu gootan, isin Oromoo si baxaabbatee si qaxaaqqata. Kana namni kamuu sammuu kana keessa kaa'achuudha qaba. Oromoon gatii kanaaf jecha obbodiyoon qajeeluu qabdi. Ufiifis jettee uummata Oromootiif jettee duratti deemuudha qabdi. Waan amma jalqabde kana duuba deebi'u osoo hin taane. Gaafiin Oromoon gaafatu ijoon Finfinnee gaafii afaaniiti. Daangaan haa sararamuudha. Ijoon gaafii Oromoo kana bara. Ufiin uf bulchuun dhufaa jira. Tokkoffaa gara amantiitiin wanti mul'ate kun jabaatee itti fufuu qaba. Uummanni keenya Musliima waggaa 27 dhaloota keenyaa kana keessatti takkaa waan amma arge kan argeen beeku. Muhaadaraadha jedhee ulamaa'onni keenya xayyaara isaa keessa taa'ee yoo barbaade Keeniyaatti colokku, yoo barbaade Suudiitti colokku, yoo barbaade Dubaayitti colokku. Kuni demokiraasii bilisummaa uummata keenyaati Musliimaaf. Obboleewwan keenya amantii Ortodoksii illee dhufan kun ofiin of bulchuu qabna. Afaan keenyaan dubbachuu qabna. Afaan keenyaan barachuu qabna. Namni biraa nu bulchuun qabu ka jedhu dhufe. Kunis gaafiin deebii akka argatu murtaa'e filannoodhaaf yeroon beellamni qabamee taa'aa jira. Warri filaman ammoo itti fufaa jira. Kana laaluu qaba uummanni Oromoo. Gatii kanaaf namichi qulfiin aangoo irra jiru suni saba isaa san jabeessuu qaba. Fakkeenyaaf Abiyyitti Oromoo caalaa wanti aanu hin jiru. Amaarris osoo carraa argate halkan takka isan bulchu. Tigreelleen osoo carraa argate halkan takka isan bulchu. Oromoon liqimsee beekuu kana. Warri aangoo irra jirus kana liqimsee beekuu qaba. Warri mormituus kana liqimsee beekuu qaba. Jawaar bar nama siyaasaati dubbate bar. Jarana jedhe. Aangoo tana wal harkaan baafnu. Amma Rabbiin hidhaan nu baase. Isinillee boollasanii gannuun dhiitina. Waan uummanni Oromoo barbaadu dalagaa jedhe gaafa diyaaspooraa dhufee duula imala diyaaspooraa salaam uummata diyaaspooraa irra qara'u Jawaar. Dubbiin ijoon isimatan. Kanaaf jecha osoo har'a biyya san dimokiraasii goonaa jedhanii yookaan Amaara yookaan Tigree bakka biyyi kana gaayanii wallaa ji'a shaniin ga'u uummata Oromoo lafarraa fixuudha. Poolisii harka qabatee hoggansa aangoo irra jiru teessoo jijjiirraan si qaxaaqqataachi booda. Kanaaf warra badee qabsaa'ee dhiibee daangarraa dhufee aangoo qabanna jedhu san caalaa amma aangoo irra jiru kun Oromoo ta'uu isaatitti amanee waan uummataa kana deebisaa
warra bosona jiru sanillee akka xilaataatti ilaalee ajjeesuu osoo hin taane araara amma jalqaban kana araara goona ka jedhan kana araara kana murteessanii walii galanii tokkummaadhaan araara kana qaama sadaffaa godhanii araara buusanii wajjin hojjechuutu iyyuu furmaata malee gonkuma wanti amma namoonni tokko tokko yaadan sunaan inaan fudhatamu. Jetti fakkeenyaaf. Yaa Ahmad. Yaa. Maal keessan jira? Eessan jiraani? Ahmad Salama. Ahmad. Dr. Ahmad. Obboleettiin teenya hidhattee kataa guutuu kooyi kaa dubbataa jirtu si argaa hin jiru. Waa'ee warra hidhatee irratti waa dubbadhee bu'uura. Amma akkuma Ahmad jedhee ka hidhate akkuma hidhatteetti ta'ee ani kan deeggaru akka nama tokkotti akka nama tokkotti malee an akka nama hundaatti osoo hin taane an kan deeggaru abbuma dhugaati. Abbuma yeroo saniif sabaaf waa godhu malee ni yaadatta yoo ta'e ijoollummallee ta'ee maatiillee nama adda addaa irraa yeroo hubannu gaafa mootummaa Mangistuu Hayilamaariyaam jedhamu san buusan akka dhageenyatti Tigreen kun siistemiidhaan wanti sun Oromoonis harka guddaa keessaa qabu Oromoo ta'ee ka duubatti hafemaa Oromoodha. Siyaasa akkasiisan of duuba deebinee ilaaluu qabna. Warra ka amman jechuu barbaadu warra deeggaraa wobootiif jechuu barbaadan deeggartullee miti. Garuu jechuun namni tokko biyya dhufee qabachuudhaaf biyya keessaayyuu wal ijaaruu qaba. Mee gaafa wayyaanee san Oromoon biyya alaa taa'ee ganda keessatti sistemii wal ijaaraa ture. Ani biyya jiraa hin beeka. Har'as dhallisanii waraana achi ta'anii balaa garagaraa uumuurraa osoo danda'amee godinoota Oromiyaa keessaa poolisii keessaallee guruppii godhatanii hiccitiidhaan osoo wal ijaaranii abiyyiinis osoo cinaan daggafanii yookaan qarqaaranii wanti hunduunis irraata jedhee yaada. Ani sakana mi dokkoleetiti abiyyiin hin da'u waraana adda bilisummaa Oromoo yoo qaama sadaffaa wajjin taa'ee araaramuu hin barbaanne harka garaa jalaatii hinumayyuu akka isaa wajjin dalagu fedha qabaan. Si galte waraanni kun galee hiikkachuu osoo hin taane bilisummaa Oromoo dhugaa fiduu barbaadnaan jara galchuu osoo hin taane qarqaarsa isaan barbaadan hinumayyuu meeshaa kennuu qabu. Maaliif kana jira beektaan? Itoophiyaa keessatti har'a Oromoon dammaidee abiyyi galabbannee mootummaa ce'umsaa osoo haruuf jedhani. Ani sitti himaa akka Itoophiyaa keessatti namichuma duraan achi jiru san fuudhanii itti aanaa godhanii muudan. Hayilemaariyaam Dassaaleny yoo fudhatte gaafa Mallas Zeenaawiin du'e namni Hayilemaariyaamiin filate hin jiru. Isaanumatu warri achi jiru paarlaamaan Hayilemaariyaam Dassaaleny mootummaa Itoophiyaa ta'e yeroodhaaf jedhanii achi kaayan. Gaafa saba jiru ammas Itoophiyaa keessatti beekuu qabda. Ahmad isee tokko dhiifama jidduudhaan sin geessine ummanni keenya yookaan bloogaroonni keenya jechuudha. Ummata keenya hin jabruusina maalaaf yoo jettan tokkoffaa yeroo haasa'uu beennellee akkaataatti haasofnu beekuun dirqamata. Namni tokko fakkeenyaa fi tokko gubbaratti yeroo haasofnu maal dabarsinaa ummata keenyaa fi dhaamsa akkamii dabarsina kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Lammaffaa fakkeenyaa fi Jawaar Mohammadi gaafa as dhufee sanii akkana jedhee turee jettee haasaa jirta. Ani tokkoffaa jalqabarraa jalqabeeti Jawaar Mohammadi illee balaaleffadhaa ture. Ammas maal balaaleffadhaa ture? Adeemsa isaatti natti hin tolle malee Jawaar Mohammadi ni jaaladha. Eenyu ol jaaladha. Garuu nama tokko adeemsi isaa sirriidhaa miti jettee nama tokko afoo dhaabbachuun rakkoodhaa miti. Kun adeemsuma siyaasaati. Deebi'ee ammallee har'a ammoo duraan ammoo caffee raabisirraa jalqabee obboleessa keenya koo caffee raabisirraa jalqabeeti wanti ummanni keenya dalagaa turtan hundinuu ni beekna. Angisees kaminuu deeggaraan turre jechuudha. Free ta'eetuma gamas hin gorree gamana hin gorree ummata keenyaaf yaada kennaa ture. Ammallee ammoo akkaataa isin itti deemaa jirtan ummata keenya jabruursaa jirtanii jechuudha. Adiurri qabsoo keessatti yoo Oromoo qabsoo. Meena raabika. Ni fidata egaa anaasayin kanumaan. Obboleetti jabichaa ta'an jedhinka. Yoo ani hayyuu yoo beeka fidan jecha. Uummanni Oromoo si beeka yoo barbaade wallaggaa. Ummata keenya jabruursina. Obboleessi keenya of fuudha. Ummata keenya jabruursina. Self confidence hin qabdani adeemsi obboleessa ajandaa nu jalaan jijjiirin obboleessa ajandaa nu jalaan jijjiirin
adeemsa ummata keenya biddatti warri qabsoo kee yaada kenna qabu gara Koi. warri shamarranii walii yaada kenna chuuran godhan yaada hin jiru. dhaga'iga arraba hin jiru warri dhageeffadhu ergama warri dhageeffadhu dhaga'i callisinee qeerroo dhaga'i warri yoo qabsoo kee kaleessaa kama daamman shamarran walii qabdee ittiin tusanna himuu dhufte kana Ahmad sirraan fudhatu tokkoffaa ani qabsoo keessi beeka ati waa'ee Oromoo dubbattee hin beektu takka kana qabsoo keessatti jechuun uummanni Oromoo bal'aan hin beeka nuti yeroo Oromoodhaaf qabsaa'u qabnutti Oromoo qabsoofnee jirra yeroo obbo Diyoon uummata keenyaa jeeftutti uummata keenyaa dubbannee jirra ati gaafa san qabsoon kee inumaa qabsoo Oromootii miti yoo barbaadde uummata akka uummata keenya uummata Arsii fakkaattee qabsooftaa yoo barbaadde ijoolleen Arsii koottaa ijaaramaa jettaa hojiin kee kana ture gaafa sitti tole ammoo Wallaggaan arrabsitaa gaafa sitti tole Jimmaan arrabsitaa gaafa sitti tole Baaleen arrabsitaa qabsoon hurrii kana ture ummata Oromoo shawwaduu hin dandeessu ati gatii kanaaf jecha jalqaba maal qabsaayaa ture viidiyoo keef duba deebi ilaali yoo seenaa kan beeyne uuma keeti sitti himna jechuudha dhugaa jiru kana gatii kanaaf jecha nuti yeroo Abiyyiin Ahmad Jawaar faayidu Abiyyi dura dhaabannee hiriiraas geggeessine halkanii guyyaa boonnee iyyinee qayyisiisaa turre ati eessayyoo baga hidhe ajjeesi jechaa turte har'a ammoo inumaayyuu waa'ee qabsoo nutti himuu barbaadda sa'aatii kanatti obbo Diyoon sirrii jirti parsantii dhibballee ta'uu baatu ta'uu baatu sirrii jirti gaafii ummata Oromoo jalaa dhageettee waan ummata Oromoo fakkaatu hojjechaa jirti haka muummicha ministeeraatiin ba'utti waan gaariitu dubbatamaa jira waan gaarii dalagamaa jira jechuudha gatii kanaaf jecha nuti waan Oromoo waan gaarii dalagamaa jiru yeroo agarre gufuu ittiin taanu kazaraa taanee dhagaa taanee turan dhaaban kanaaf wanni dalagamaa jiru sirriidha waan ta'eef kana caalatti jabaadha warra cilaata sanii gadi hin jedhina waan Oromoon isin gaafate gaafii keessan itti fufatti jirra malee nuti Abiyyi Ahmad kaleessallee bifa isaan jibbine maalummaa isaan jibbine waan isa falmineef Oromoon bal'aan ni beeka waan isa dura dhaabbanneef Oromoon bal'aan ni beeka har'a ammoo wanni inni jiru waan ummata Oromoo fakkaatu ta'u ummata Oromoo mana tubbate deeggarsa si Muti narra keettee naasayin kan kee waan ati jetti kanaafuu kaati adeemsi kan kee adeemsa sirriidhaan polotikaa hin beektu koy mee tas gabbaay duraan dursee tas gabbaay yookaan na baas muti narra keessee muti narra hin kaa'e yaada kan kee fudhachuu qabaani yaada kan kee fudhachuu qabaa yaada kiyya fudhachuu jennaan yaada kiyya fudhachuu akkas kan jedhaa jirta muti narra gootee yaada kiyya fudhachuu yaada kiyya ta'aa jedhaa jirta me tokkoffaa atin doo maasa'uu hin qabdu Urri, koi, Ahmad koi nutu kan dura wala galle jiraati yaada keenya nurraa fuudhii kayiti urri dha jarraa kenna. jedhu boleessa urri ni goddanyaa keetti urri jedhu. Minuutii qabadhu boleessa. Sa'aatii nuu kenni daqiiqaa lama nuu kenni. Inaa sofna yookaan deegaan. Warri si dura jiru haa dubbatu waqsi. Urri politikaa hin beektaase. No dura jalqabee egaa jiraatte hin nafichisiise. Itti fufi falmata nafichisiise wanni jedhu eessa jira taraa eeggadhu. Salam alaikum Dr. Ahmad. Itti fufi yaa tap godha guys please tap. Sagalee kiyya dhaga'ama. Itti fufi hin dhaga'ama itti fufi tap godha ijoollee akka sagaleen isaa dhaga'amu. Urri minuutii godhee jira dubbadhaa isin taraan keessanii. Yoo bayyaa ba'u naamusaan dubbannaa warri isa dura seenee jira waan ta'eef taraa eeggadhu urri. Wallahi Ahmad baay'ee si kabaja baay'ee si jaalladha akka kiyyatti. Ani yeroon ganama hirribarraa ka'u jechuudha. Rafee yeroon ganama hirribarraa ka'u hamman deemee tiiktookii kee jala galee waan ati gadhiifte ilaalutti hojii biraan deemu. Wallahi isa rabbi naaru. Miidiyaa biraa jala hin deemu. Waan ati saba keetiif quuqamtu si jala deemee si hordofu. Si caqasaa jechuudha. Mee namni tokko namumti tokko hamma kee saba isaatiif miidiyaa kanarratti quuqamee deemee waan kana jala bu'ee funaanee fidee uummata dhageessisaa jiru hafidu. Warramti miidiyaa gurguddaan waan akkanaa fidanii nutti maan jiran hubannu. Qalbii keenya gammachiistee waan jiru. Yeroo sinodoosii dheengaddaas qalbii keenya akkas taa'aa bulachuudha. Waa meeqa fiddee lafa nuu kaa'aa turte. Hin beeku gadeen hin beektu qaba. Nama beekutu waa'ee namaa beeka malee kun eessarraa dhufee rafanii ka'anii gadi ba'anii iyyuutu hin ta'in. Siyaasan beektuu maalin beektuun kuni viidiyoo kee jala deemee ilaalu abbaan barbaade nama si arrabsus nama si dhiisus yeroo baay'ee komentii si ilaalaan jira
viidiyoo keessa ilaalaan jiru. Kanaafuu obboleessa kee nama akkuma namni si jibbu kan si jaallatullee baay'eetu jira waan ta'eef boodatti hin deebinii boodatti nun deebisiniiti yaada kee guyyaarraa akkuma kanaan dura jala bu'inuu fidi nama ati amma viidiyoo sana gadhiisu malee nama si caqasu argaa hin jirtu. Addunyaa si caqasaa amma Oromoo taate ammi saba see jaallattu si caqasaa si caqasaa jira. Waata akka rakkoon hin jiru. Ani waan uummata Oromoo fayyadu dhagahi sitti hima. Har'as taanaan ani qabsoo Oromoo dalagaa. Ahmed ani sin jaalladha baay'ee. Yaa maaliif beeytanii? Ani uummanni na arrabsee na xiqqeessee kanan laaluwan. Uummanni Oromoo har'a maal dhaga'uu barbaada? Waan amma dalagamaa jiru Abiyyi qofa irratti miti dhiibbaan kan godhamaa jiru Oromoo irratti. Gaafa inni waan Oromoo hojjetu dhufanii gaafa isa falman sababii maalirraa rakkoon kun ka'ee hawaasatti himaa jira. Kanarraa ka'ee har'a kanatti dalagamee naannoo Amaaraa irraa kan akkana jira. Gabaasa garagaraa isinii qaba amma fakkeenyaaf har'uma jechuudha. Fakkeenya raayyaan ittisa biyyaa Tigraay gadhiisee bahee jira. Kuni maaliif ta'e? Iskendar Naggaa kaleessa qabamee maa hidhame? Ji'a 3 guutuu eessa ture Iskendar? Maaliif hidhan? Ammoo maa gadhiisan? Mootummaan naannoo Amaaraa walgahii guyyaa kaleessaa waamame. Har'a silaa Abiyyi wajjin Finfinnee haasaa godhu. Maaliif jijjiire? Nuti akkanatti jala buunee waan uummata keenya fayyadu waan kun nagarii qabu hawaasatti himna malee gadi taa'ee yoo barbaade Jimmaan arrabsaa, yoo barbaade Harargee arrabsaa, yoo barbaade waraana adda bilisummaa Oromoo arrabsaa, yoo barbaade Jaal Daawud Ibsaa arrabsaa, takkaa qabsoo akkasii keessan galle. Gaafa Abiyyi amma mormuu barbaachisu mormee jira. Gaafa ilmaan Oromoo kumaatamaan ajjeefamaa jiran. Gaafa ilmaan Oromoo kumaatamaan hidhamaa jiran. Gaafa inni ammoo karoora deebi'ee sirrii qabate kana caalatti hojjedhu jaan. Ilmaan Oromoo bosona jiranillee itti siqi wajjin dubbadhu. Jarri kun xilaata keetii miti. Waliin mari'adhu. Akkasitti deeman akka kiyyatti fakkeenya. Namni lakki kun sirrii miti jedhu suni qabsoo natti himuu hin danda'u. Ani Jawaar irraa dhaalee qabsoo. Isarraa baradhe siyaasa. Akka itti siyaasni deemu. Akkamitti akka waan Oromoo akka dalagan. Akkamitti saba kana akka fayyadan isarraa baradhe. Si galtee dhaloota Noe jenereeshinii waggaa 27 ta'an. Dhaloota waggaa 30 kanaati. Akkaataa saba kiyya fayyaduu fi waan saba kana fayyadu qofa itti himaa jechuudha. Koomantiin abbaan fedhe na arrabsu. Namni dhibbi yoo na jibbe dhibbi na jaalata. Kanaaf hundi isaa 200 nama 200 bakka takkatti fidee 200 na deeggaru hin jedhuan. Garuu namni waan Oromoo barbaadu jaalala sabaa qabu bakka dhugaatti dhugaadha bakka sirrii biti jedha. Fakkeenya waan amma Obbodeewwan dalagaa jirtu Oromoo ta'ee namni falmuun jira jedhee yaaduudha. Si galtee yoo aangoo olola aangoo wayii qabaate malee ana ta'uu qaba bakka san taa'uu qabu yoo jedhe malee yoo aangoon naan malti ani sabaaf hin qabsaa'u aangoof qabsaaya. Warri jedhu wayii jiraate malee an akka ilaalcha kiyyaatitti wanti amma dalagamaa jiru itti fufaa itti cimsaa duratti malee duubatti hin deebiina. Eenyuufuu gadi hin jedhina uummanni Oromoo waan isaa yoo dalaydan isin faana jira jedha malee amma jirullee gufuu saba kanatti hin ta'an. Bilisiginnaan akka feetetti haa dhuftu kaleessa waan Oromoo hojjechaa jirti amma. Waan Oromoo fakkaatu hojjechaa jiru haa hojjettu. Kanaafi ani aangoof hin qabsaa'u jedhan akkuma isiniin jedhe ani uummata yaada hawaasaati. Bakka hawaasa kiyya waan taane hawaasa kiyya dhufte hin morma. Yeroo isaa waraana adda bilisummaa Oromoo balleessuuf deeman sirrii miti jedhan. Yeroo isaa wajjin araaramna jedhan sirriidhan jedhan. Maaliif obboleewwanii waan taateef. Numatti wali aana waan ta'e ani akkanatti amanaa badii isaan kaleessa dalagan isaan kaleessa nama ajjeesan hundaayyuu hin beekaa kanallee waan namni natti himuu qabu garuu bishaan haguma hafee ol qaban jedhan bishaan jige kan lafa gad jige deebisuu dandeessa? No. Har'arraayyuu kaanee baraaramnee waan Oromoo fakkaatu yoo dalagame dachiin teen akkasuma jirti gootota hedduu qabdi dachiin Oromiyaa. Yaanni kiyya kana waan ta'eef itti fufa taraa keessan obboleewwan kiyya dhiifama naa godha isinitti haasa'uu kiyyaaf isin teessise. Rakkoon qaban anillee xumuradhee gadi bu'aa. Inni biraa waa'eedhuma siyaasaa kana keessa seerri siyaasaas akkuma tammatti deemaa jirtu kana yeroo oppiidiyoon Oromoo kana duddatti galtu mormanii yeroo jarri immoo yeroo inni waan gaarii hojjetu immoo maa Abiyyi koo namummaa isaan jaalladha bar siyaasa isaa jibbine malee hundiyyuu namummaa wal jaallata bar. Akka kanatti malee giggimmeedhanii ana Abiyyiin jaalladha Abiyyiin kooti miti saba ofiitiif qabsaachuun akkuma kanatti yeroo jarri waan gaarii hojjetanus waan gaarii hojjetanii jala hiriiranii jarallee jajjabeessuun hin danda'ama. Kanuma dabarfadhaa jajjabaadhu Abiyyi kiyasi wajjiniin jirra. Anillee hojii wayii qabaa jajjabaadhaa. Ayyee galatoomi qeerroo. Falmataa roorrootiin qaama dubbata. Ayyee ishii galatoomi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikum assalam. Menu gaggabaabsu yaala amma namni baay'ate. Sagalee kiyyan dhagama. Jala jirtan taaptaabii nu godhaa namoonni baay'inaan dhuftan. Taaptaab nu godhaallee yaadallee daqiiqaa lama waanuma Ahmad. qabu qofa nu dubbadha. Obboleessa Ahmad nagaan oola ijoollee. Baay'ee. Ame iddoo galatoomi ulfaadhu siin jechuu barbaada. Inni dursu kattaanu qabsoo biyya kana keessatti godhaa jiru irratti waggaa dheeraadha. Waliin hirmaachaa turre hirmaachisaallee turre jechuudha. Yaa wallaahi. Waa hedduu waliin godhaa turre haala nuti na Ibraahimuuti godhame qabadhu muutii qeerroo. Qeerroo fi suddeere suude. Sudura seenaa carraa nu kennitaniif jedha. Muutii nurraa godhi gaasaa jirraare biliis. Yeroo namni dubbatan muutii godhachuun barbaachisaadha. Ahmad muutii godhi. Okay. Qeerroo miinti godhatu. Yaanni jiru. La hawla wala quwwata illa billah. Maali nama jiru. Itti fufi hayyu. Okay, namoonni biraa muutii nurraa godhadha. Maaliif yaadan nama jira wal dhaagizii namni nama moggaa haasa'e waan ta'eef ani maalin jechuu barbaada qabsoo kana keessatti bara dheeraa waan nu godhaa turre keessatti ummanni Oromoodha gaafii gaafate akka deebi'u wanni guddaan nuti qabsoofne isa kanaaf jechuudha. Miti nama tokko agartee aangoota achi fidduu kan jaaladhe malee kan biraa bakka sanii dhaabatii waan jedhu itti amanneeti miti jechuudha kan dalagaa ture. Qeerroon kun rakkina qaba wannaati. Qeerroo minuutiin godhatu. Yaa yookaan baasi akkasuma. Okay. Wanni jiru haala gabaabaa keessatti yoo dubbannu taate rakkoo uummanni keenya waggaa dheeraadhaa fi dhandhamee keessa ture san akka uummanni keenya keessaa bahuuf qabsoo godhaa turre jechuudha. Wayyaan irratti kan fincilaa turreef mootummaan yeroo sanii uummata keenya waan dachirraa duguugeef jechuudha. Waa'ee master pilaanitiin barattoota Oromoo waan lafarraa duguugeef aboo mucaa kana baasii wannaan. Muttiin minuutii godhadhu. Qeerroo fi muttiin minuutii godhadhu. Ani muutii irra jira bara amma muutii irra jira dubbannaan baase malee. Qeerroo waan koo. Ancaqatu jira omaan ballo nagarii qarraan kiyya duraaf dubbadde malee amma caqasu jira baroma jeeqoo jeequmsa qabu. Minuutii godhadhu kaa bakka minuutii godhan sartu kaa minuutii godhadhu. Sarbaasii kenna sarra. Ayyee. Kana waan ta'eef nuti kan qabsaa turreef waa'ee kanaafi jechuudha. Gaafa Jawaar Mohammad faan qabsaa turan hurriin kan amma miilan as jala deemee haasaa ture nama Jawaar Mohammadiin waan afaan namaa hin jenne jechaa ture jechuudha. Waan isinitti himuu barbaada. Adoo sila biyyi tun biyya sila akkana haala kanatti agartee nama agartee dibuuraasiidhaaf dubbachuu agartee danda'uu baate sila namni kun nama akkanatti waan sanitti sila gaafatamuu jechuudha. Maaliif jennaan haalli inni gizeessan gaafa Jawaar qabsaa ture gara biratti hirkatee Jawaar irratti agartee maqaa hannaatiin arrabsaa ture jechuudha. Sigalee nama kanaa kanatti irra waa'ee seetana dhufe waan biraasaa yookaan ammoo achi garagalee akkuma tireefta namaan san ilmaan sikkoo mandoo kophaa bahaa baale akkana godhaa harargee akkana godhaa yoo jedhaa yoo maalee akkana godhaadha nama akkanaa kana ifitas galchanii waliin haasa'uu miti jechuudha. Dhugaan Hurriin barmaraata dhaba. haalli nuti akka kamaali eebootuu iyyuu nuti ajjeesee jechaa ture bara. Waa'ee qabsoo Oromoo natti himuu barbaada bara. Waa'ee qabsoo Oromoo garan beeku. yaa kanaaf isin jechuu barbaada nuti amma haalli nuti amma irra jirru haala lamarra jirra nuti. Diina keenya maal akka nu hojjechaa ture. Warroonni kaleessa biyya bulchaa turan gaafa isaan tooftaa siyaasaa haa ta'u miti isaaniif fakkaate haa ta'u gaafa isaan uummata keenya miidhaa turan dura dhaabbachaa turre. Humna amma biyya bulchaa jirtu kan. Har'a ammoo humna irra biyya bulchaa jiru kun itti duulamaa jira. Dhabamsiisuuf deemaa jiranii isaanii miti Oromummaa dhabamsiisuuf deemaa jira jechuudha. Qabatamaan jechuudha kan argaa jirra. Maaliif yoo jenne lolli hamaan biyya san keessatti bu'uuf deemaa jechuudha. Maaliif yoo isin jettan akeekni dursuu jechuudha. Kan ammatti hojjetamaa jiru naannoon Amaaraa
waan maqaa Oromoo fakkaatu wajjin hirmaachuu hin barbaadu. Akkas. Hirmaachuu hin barbaadu. Afaan Kana Oromoo maalirraa Finfinnee keessatti agar- kan baratamne komii fidanii sonodosii Oromiyaa guddaa komii fidanii Bakka Finfinnee dhibbatti. dhibbarraa dhibbatti wanni isaan abiyyi jibbanii waan biraatiif gaafa inni Kanaaf Oromoo amma- ajjeesuu iyyuu Itoophiyaan diigamte takkaan jedhu olaantummaa seeraattu kabajamuu qaba jechaa turan. Exactly. Arda Iskandar Naggaa nama Wallaggatti nama fixe waan isinitti himuu barbaade. Nami Wallaggatti ilmaan Oromoodhaa Wallagga fichisiisaa ture ji'oota kana guutuu isaa Iskandar Naggaa fa'aa jechuudha. Iskandar Naggaa hidhatee qabsoo hidhannoo irratti kan qabame jechuudha. Abbaa barbaadan gaafadha. Nami nama sumuun hin danda'amu. Qabsoo hidhannoo irratti qabame jechuudha. Nami sun waraana faannootti galee mana wanni keessa ture jechuudha. Qabsoo irra ture jechuudha. Qabsoo keessaa qabame jechuudha. Kana quba qabna jechuudha dhibbarra dhibbatti. Soba doon taane waan dhugaatii kana biyya keessaa oduu qabatama nuti dhageenye jechuudha. Qabsoo hidhannoo irratti qabame garuu haa taatuti Wallagga irraa kiiloomeetira meeqa akka bakki sun ta'e beekamaadha jechuudha. Nami jaha ganaa guutuu bakka inni jiru dhabame yoo xiqqaate baatii jaha nami kun bakka inni jiru nami beeku hin jiru yookaan baatii torbatti waan lakkaa'u bakka inni jiru nami hin beeku qabsoo hidhannootti makamee ilmaan Amaaraa wajjin ilmaan Oromoo irratti duula banee ilmaan Oromoo ficcisiisaadhaa ture. Nama santu nami kiriminaalli yoo xiqqaate nama kuma ol nama fixettu naannoo santu qabamee guyyaa lama keessatti keessaa bahee gisee jedhan maaltu sitti dhaga'ama jechuudha. Mootummaan sun akka inni mootummaa federaalaa jarri sun akka isaan ajaja fudhachaa hin jirre Abdii murannaa wayii agarsiisa jechuudha. lakkii mootummaa federaalaatiin jarri ajajamaa akka hin jirre jechuudha. Kana waan ta'eef ajajamaa hin jirani. nuti amma kana booda waa'ee magaalaa Shaggar irratti yaada isaan haasa'aa turan agartanii jirtanii. Naannoon Finfinneedhaa akka isaan agartee itti ilaalaa jiran argaa jirtanii. Oromoo taatanii arda wanni isinirraa eegamu waa lama qofa. Uummata keenya kan rakkate bira dhaabbachuu sanii miti duula yeroo ammaan kanatti akka Oromootti nurratti gaggeeffamaa jiru. Maal jedhan amma humna Oromummaa waan jedhamu. Oromummaa jedhaniiti maqaa nutti baasanii waa matarratti fannifatanii abbaa gadaa diqqeessuu Abbaa gadaa diqqeessuu afaan kee gurkee kallacha irratti hidhanii Oromoo fokkoraa jiran. Oromoon kun kan galee ulfaadhu kanaafi kanattu deemaa jira. Waa'ee kana keessaa baanee nuti qabsoon keenya waa'ee kana keessaa baanee qabsoo uummata keenya deebisnee muggaa dhaabannee ijaaruu bakka dandeenyetti deeggaruu bakka dandeenyetti ammoo waan dandeenye bira dhaabbannu dandeettii qabnuuf leencannoo qabnuuf gorsoota dandeenyu wal gorsaadha itti deemuudhaa qabna jechuun barbaada. Namoota biraatti carraa kenni. Hayyuu galatoomii qabsoo dhugaati hayyuu nuti warra sabaaf qabsaa'uudha beeku. Aangoo hin qabsoo. Dhugaa. Bakka waan sirrii agarreetti mootummaan kun sirrii dalageetti obbo Dhiyoo Rabbiin galata nuu haa galanni Rabbiin badini